ergii waraabessi darbee sareen duttii jedhan hin qaanofneen immoo mooqa nama dhukkubaa dhuddii jedhan silaan qaanfattuu kan nama dhukkubsateetu fuutee gixxim gootee dhuddii jechuudha osoo fayyaa qabduutu kan nama dhukkubsataa fuutee dhuddii jechuudha. Isheen maal eenyuudha si'i jechuudha fayyoo ergi waraabessi darbee sareen maaliif dutti waan sodaattuufitu waanitu sodaa keessaa qabduufitu waraabessi darbinaani dutti jechuudha akka waan goota taate jechuudha dubbii kaleessa dheengadda balleessite irraanfatte har'a nama guddaa natti ergitee dhiisii viidiyoon irratti hojjetini anillee maqaa keen kaasu atillee maqaa koon kaasin gaafa jettu xinnoo masheen saalfattu eenyummaa kiyya agarsiisti agarsiisutti ani sabboontu maalin akkan ta'e eenyu akkan ta'e amman si agarsiisu akka abbeet akka miidiyaa irratti baatee hin boonye yuutuubiif jettee boossee akka sana yoon si boosisin annamaa miti jechuudha. Ganaa imimmaan kee cabsitee boossaa jechuudha. Inumaan si qollofa si balleessu miti si qollofa eenyummaa kiyya si agarsiisaa jechuudha akka abbee akkati na bartuufi jechuudha. Akkati kabaja naa laattuufi jechuudha obsi kabachiisaa jechuudhaan. Ani ofii kiyyaan obsi kabachiisaa jechuudha. Eessa lixxa gaafa yuutuubiin kee si jalaa qollofame maal nyaatta maan dhudda kan ittiin jiraattu yuutuubiidha waan ta'eef eessa abbaa kee lixxa. Gaafan qollofe eessa abbaa kee lixxa kanaafuu jennaani amman gumaa kiyya baafadhutti abadan duuban deebi'u jechuudha. Gumaa kiyya fayyaa abbaa nagaa waan hin taane naan jettee na boossiftee maqaa na balleessitee jechuudha. Amma ijoollee tokko amma mana barumsaatti yoo akka tasaa dhuufuun sirkaa baatee jechuudha. Mana barumsaatti dhuufuun tasa sirkaa baanaan ijoollee keessatti abadan idimee likkii jechuudha. Haadha dhuufuu jetteetu ijoolleen si duukaa hoo yoo raftii baate. Yoo mana barumsaatti raftii baate hoo si duuka haadha dhuufuu siin jette maqaa si waamtee jechuudha. Amma ijoolleen maallan jetti amma ijoolleen yuutuubii kana jala koomentii barreessitu ijoolleen mana barumsaatiin adda wanti isaan qabatan sammuu keessatti seef fedhee ta'a jechuudha. Akka isinummaan yaadadhaa laala mana barumsaatti nama badii tokko balleesse haadha baluu jettanii foggortu jechuudha. Amma ijoolleen maal gooti haadha mucaa kaargoo goote. Haadha mucaa kaargoo goote naan jetteetu ijoolleen na foggorteetu ijoolleen marrumaan kiyya na gubaa jirti jechuudha. Ani karaan ittiin ol ba'e gadi ba'u hin qabu jechuudha. Ijoolleen haadha mucaa kaargoo goote yoo koomentii namaan barreessu bara mana namaa dhaqee duraan mana namaa nafu koomentii deemee namaa barreessaa jechuudha. Amma yoo mana namaa dhaqee koomentii barreessa haadha mucaa kaargoo goote bar namuma dhuufuu mana barumsaa keessatti dhuufeen ta'ee jechuudha. Barna salphifte. Kanaaf jechuun sin dhiisu. Waan jettee raawwattee waan na goote maqaa na balleessitee raawwattee abadan sin dhiisu. Amma dhiiga si boosisee dhiiga si dhaabutti abadan sin dhiisullee sirraallee deebi'u jechuudha. Jaarsummaa kee fudhuuti qileeseen. Ati immoo dhiifama naa godhe abbaan jaarsummaa na dhaggeeffata na hordofta waan ta'eef ati nama guddaadha nama kabajaadha si kabajaa si jaalladha akka nama tokkootti jechuudha. Akka ati nama guddaa taate tokkootti si kabaja wallaahi si jaalladhallee kanaafuu kabaja ofirraan fuudhin. Ishee jalqaba fidee abbaa dubbii adda baasii gaafadhu. Amman immoo gumaa koo baafadhitu immoo abadan rafeellee buluu jechuudha. Sababii ishee rafeellee bulaan jiru garaan kiyya na gubate ijoolleen bakka hin deemutti haadha kaargoo mucaa kaargoo goote jetteetu na foggortee jechuudha bakka hin deemutti galaa fi ba'aa dhabaan jira. Galaa fi ba'aa kiyya natti dukkaneessee jirti jechuudha. Kanaafuu anis ba'aaf gala ishee itti dukkaneessee qollofuun qabaa jechuudha. Hidhuun qabaa jechuudha. Kanaaf jennaani qalliitti waan wanniisin hin qabnu jechuudha. Ati dubbiin beektu ati abbaa jalqaba viidiyoo hojjete hin beektu. Jalqaba kan viidiyoo hojjete ana. Lammaffaa irratti dhufee kan viidiyoon irratti dalage isheedha. Maqaa kiyya hin dhoofne malee saachaadhaan yookaan immoo qineedhaan kan viidiyoon irratti dalage isheedha. Ragaadhaaf hin jira waan ta'eef ati dhiifama naa godhi. Bakka dubbii kana keessa hin galini jechuudha. Akkuma fiddeetti fixachuu qabdi fayyoon. Akkuma fiddeetti raawwachuu qabdi jechuudha. Ana xuxxe jechuun muka abidda quba keessa jechuudha. Ana xuxxe abidda quba keessa fayyoon. Qalliiti waan wadhiisnu tokkollee abadan hin jiru jechuudha. Ani qalliisee akkasiisee ani gaafa nama miidhu sirriitti nama miidha. Garuu isaan kan keessa gadi bu'anii nama miidhan osoo hin taane qollofee eenyummaa kiyya of barsiise. Anumaa bartu fayyoon. Anumaa bartu. Yoon dhiiga isheen boosisin annamaa miti jechuudha. Meen ilaallaa miti. Gadhee fi yartuun gaafa amma namaan geenye achi ol baate namatti taphatti yookaan immoo nama wanni gootu ammam namatti dhaga'ama. Gaafa akkas jecha amma na ga'u naan jette maqaa na balleessite. Mucaa kiyyatti akkamittiin hin galaan? Mucaan kiyya maallaan jedha? Mucaan kiyya har'a guddate waggaa 12 ta'e. Har'a maal jedhee itti galaan? Jecha kana gaafa dhaga'u. Yuutuubii kana isaaf fayyadamaa booddee.
Mee maal jedheen itti gala abbaan manaa kiyyoo maallaan jedha. Dhugaadhaafuu kanaafuu isheenii dhimma amantii kanaafi na karakkartii dhimma amantii kanaayyuu sobdee akkana jettee na karakkartii kan jedhamu sammuu isaatti dhaga'amaa jechuudha. Abbaa manaa kiyya amansiiste viidiyoo kana gaafa argu maal jedha abbaan manaa kiyya. Viidiyoo kana gaafa dhagee viidiyoo kana gaafa argu mee maaltu itti dhaga'ama gaafa mucaa kaargoo gooteedhaan kanaafuu galuu diddee dhabar. Har'as boris galii galuu diddeeti galuu didde duuniyaan hin guuttu galuu didde kan har'aa bortee na caqacaqu sagalee isaallee ijoollee hiriyoota kiyyatti nama tokko gantuun tokko sin jirti waraabeetti ergee jira hin beekte akka inni na caqacaqu jechuudha. Akkasitti maqaa na balleessitee hiccitii abbaa manaa kiyyaa baaftee an nama dhoffatee ciniinnatee hidhatee hiriyaan itti siqu hiriyaa garaa kiyyaa. Hiriyaan hirkaa nyaadhee hirkaa dhugu wal hirkaa nyaanne wal hirkaa dhunnu hiccitii waan ofii walitti himannu itti himadhee qaba malee hiccitii kana sanuu ijoollee keenyaa miti ijoollee wallagga keenyaa miti gantuudha ijoolleen keenya ijoollee arsii kana ijoollee harargee kana hiriyoonni koo jechuudha. Isaantu beeka hiccitii kiyyaa jechuudha. Maaliif isaanii hiccitii kana firfirsuu nama maqaa wal beessu inaaffaa kana hin beektu ijoolleen harargee jedhi ijoollee arsii jedhi inaaffaa kana sharriin garaa keessan jiru. Ammallee rabbi umurii isaanii dheeressu malee jechuudha. Akka ijoollee keenya gara gadii kanaa miti jechuudha. Inaaffaa tokkoon qaban. Isaantu hiccitii kiyya beekame takka ol baanii dubbatanii beeku hin beekani. Takka ol baanii dubbatanii hin beekani jechuudha. Garuu isheenii buffitti gootee jechuudha. Fayyootti takka hiccitii kana himadhee hin beeku takka taasee hin beeku jechuudha fayyootti. Takka waan akkasii akkana ta'ee waan tokko takka taasee hin beeku akkuma isin miidiyaa irratti beektan miidiyaa irratti beeka malee isa keessaa waan kan lakkoofsa seenan qaba yeroo tokko nagaa nan gaafadha sanuu naan deebistu jechuudha. Malee jechuudha isa fiishkaa wal jala fuufanii walitti dhufanii hin beekti ijoolleen namni tokko isaantu fiishkaatti fuufee jechuudha gaafa nu wal lollu cuma mucaanii akkas jettee maqaa dhuftee na balleessitee jechuudha. Ani isa kana ittiin qabamu jechuudha maaliif akkan itti amansiifadhu beeka waan ta'eef. Akkan itti amansiifadhee dubbadhu waan hin beekuufiyyuu isa kana ittiin qabamu jechuudha ofii isheetii gubatte ofii isheetii barabaraan gubattee jechuudha. Ishee akkasii qal'inii akkasiin irratti hojjetu. Amma immoo viidiyoon irratti hojjetin anis irratti hojjedhu bakka walii galee babbaanii kan sa'a hojjetatu. Ani viidiyoo yoon barbaade ansirratti viidiyoo dalaguuf miti viidiyoon barbaade viidiyoo tokko fidee waraabee gadhiisa ijoollee keenya qaqqaaliin warroonni amala qaban warroonni jibbaa namaa hin qabne hin jiru waan ta'eef viidiyoo tokko kiyya fidee fayyadamaa jechuudha. Ani yoon mataa kiyyaan hojjechuu dadhabeeyyuu jechuudha. Kanaafuu jennaani ofii keetti fiddee amman si agarsiisutti immoo abadan sirraan deebi'u du'een bada malee ammanii eenyummaa kiyya si agarsiisutti sirraa deebi'uun koo hin jiru jechuudha. Isa kana hin yaadin garumattiyyuu hin yaadinii jechuudha. Ganaa waa baay'ee achi ol tokkoon achi ol darba tokkoon achi ol darbee maqaa kee maqaatti na balleessite siinillee hiccitii keessiif hin dhossu jechuudha. Hiccitii kee dhugaa fidee maxxansaa jechuudha. Kanaaf qalliitti wal dhiisuun hin jiru. Atiin maraatti ittiin jinni si keessara sheexana qabdi isheen maalidha jettu ofii kee sheexana si keessa jira jechuudha. Sheexana baallee baaste qochoo baaste jirtutu si keessa jira jechuudha. Maraatti ittiin talaatii jechuudha. Nama abbaa manaatii gad jettee hin bullee jechuudha. Abbaan manaan kee kaleessa maal si godhe? Piraankii si godhe? Piraankii si godhe miti jiraan? Piraankii sirratti hojjete? Piraankii dhatte. Muudii sirratti hojjechaa jiru. Muudii abbaan kakuu sirratti qabachaa jiru. Osuma beektuutu ofitti harkiftaa jechuun dhimma kee hin qabu jechuudha. Inni dhimma kee hin qabu jaalala kee hin qabu jechuudha. Giddiidhuma ofitti qabdee qambaa gootee dhungatta malee piraankiin kaleessa sirratti hojjete piraankii mitii jechuudha. Dubbiima dhugaa sirratti hojjete jechuudha. Amma xiqqoo ijoolleen ajabaatti qoy. Ijoolleen gara tokko taa'aa deebitu jechuudha. Atiyyuun argatta waan ta'eef waagaa kee hojii keen argattaa jechuudha. Kanaafuu waluma argina eenyu jiraa ofii keetiitti heerumtaa naan jette tokko immoo jiraa ofii keetiitti heerumtaa naan jette isa walumaan ilaalla ofii kootiitti heerumaa eenyu akkanitti heerumsiisu atummaanu teenye walumaan ilaalla qoy ijoolleen ajabaattuun sin jedha ishee akkasi eenyummaa kiyya si barsiisa malee sin dhiisu duuba deebi'uun hin jiru.